لا حول والله ولا كل ما زرين كم نتجرا دن بقى زريتي يكرم ني بيكم بربادو بقى ما نقولوا نايمة أنا كنا زرين كم نتي وقدا نني متي نايسين لكي بكنا وقتني أكني بري رجيت تعال بات ما شاء الله أما قا صدّا ولي قال لي لا دبي إنجرا ني دبي إنجرا ولي قال لي دبني واتوكو جدي أبشر جدي angka jadu ko yang kasinjed asisi والله adde فيديو ورا بيالجا بيتا كوي فيديو تشوفوا فيديو angka ورا sinjed على koy ونزا ونزي نك مالت اللي مكاوم بولان جدي والله إيش ما برات أسانغور أشانغور إتنا ميلك إنش أبسن جدي إيش ما برات تنتاد angka sinjed koy turki tisila borci balleessanii fuula dhomoqee jedhe kana hin kaasanii hidhii horii jiddetan hin kaasanii dabbaani tolchanii rifeensa mataanii dhaaban jedhaa turte ati mee maal jijjiiramteet hin deebite amma turkitti maali borciin balleessinati burchi yamma karora tan kabadde burchi nan ballessa waun hala fate burchi ni koti burchi mititi nan jenati ilaliti sana bodde jedhi ilali kai ilaali san booddee jedhe inshaallah maal inni kun inshaallah akka hattuu dubaayitii fi warra kuweetii tokko garaa baadhattee deemtu rabbi jedhiiti amma dubaayii kana keessa wanni garaa lafaan gahee hundi isaa warri garaan isaanii harree ji'a sagaliitii fi 12 fakkaatu hundi isaanii warra hattu wallahi hala fate asas lin naga injet burchi ko akami burchi akisalamu burchi ama geti borcii kan kee kana maaf jibbe beektaan nama borcii kan kee jibbu borcii kan kee maaliif jibbe beektaa wanni gara dubaayitii fi kuweetii kana waa hatu keessatti wanni dubaayin keessa waa hatu hundi isii borcii maqabde sana ergan inna lillahi ma la fate ko hundi isaa garaan isaa osoo inni makiina harkaan hin qabin hundi isaa garaan isaa makiina oofatti dawwalatte eessaan waan garaa keenya keessa tanaffasa jinni jada waltu bokono chufeera irra chufeera biyyee anyaattu si hala fate ko ijoolleen burchi qabanu guutuun warra waa butanu miti sitti fakkaate malee tokko jedhi warri Dubaay. amma sadiin na bira jira amma ka jimmaa tokkoo fi arsii baale minaamina kana jedhaniitiin afurtu na bira jira arfanuu kunoo garaan isaa jilba makiinaa oofa garaan isaa maal jetta ishee لا حول ولا بابا دون كامبوي maal nagaan bu'a inshaallah kunoo takka wayya akkasitti birrii amaanaa bira kaayattee amaanaa sanfa wallaahi mube waan argaafillee dhageettiidhaafillee nama jibbisiisu wallaahi rabbi kakadhe wanni akka birrii muyattisanii garaana nyaatte hin jirtu birrii bira kaayatte abbaa kiyya jette isa diimaa gurraacha kan hin beenne mallaqa hojjettee fiddee bira kaatte mucattii juujuu waa takka kana hin beenne wallaahi rabbi kakadhe waa takka hin beettu mallaqa ni hojjetti waan hojjette tana maal gooti bira kaayatte san keessaa birrii 8,000 itti kenne jette jalqaba deebitee ammallee maal goote birrii 8,000 sanirra 2,000 galcheefi jennaan ammallee deebiteetiin birrii 2,000 deebitee dabaltee itti kennite birrii 2,000 san itti kennite 2,000 galcheefi deebitee ammallee 2,000 itti kennite achi keessaa birrii masgiidaa wayiiti maali birrii sadaqaati jedhee birrii 500 wayii naa galchi jedhee naa galchee jette san galcheefi ka'ee amma achi deebi'ee birrii wayii rakkadheera maal naa galchi jedheen jennaan birrii 70 wayii naa galchee jette birrii 70 san meeqa sii galche jennaan doolaara 100 doolaara meeqa jette adbiina doolaara wayii naa galche jette haga galcheef iyyuu hin beektu waan si ajaa'ibu laal amanuurraan kan ka'e jechuudha argite kana hunda amanuurraan kan ka'e birri matana haga itti kennitu beetti malee hagam haga biratti hafte hin beektu hagam haga biyya galcheef hin beektu hagamiin haga ergeef hin beektu Ama maaltu jirana amanuurraan kan ka'e jechuudha san keessaa maal gooti birrii 70 wayii galcheefi birrii 50 wayiillee galcheefi ammallee tare deebee birrii 17 wayiillee galcheera deebee birrii 5,000 wayiillee galchee jira birrii dirhaama 10,000 isiin itti kennite keessaa birrii kana qofa galcheefi jechuudha ka achirraa fi ammoo waan irraa quba qabdu takka hin qabdu waan beektu takka hin qabdu amma inni galliqimse risiitii natti ergi obboleessa kiyya risiitii amma si erga boru si erga iftaan si erga jimaata si erga sanbata guddaa si erga akkana jedhee taphata abbo risiitii as
ergeeraa fi galcheeraa fi mallaqa isii hunda jette birrii 8,000 fi 600 akkas amane inni 8,000 fi 600 na fakkaate birriin inni amane isiin 10,000 fi 600 jette inni ammoo birrii 8,000 fi 600 akkam amane natti fakkaate birriin mallaqni inni amane jedhe birrii kuma iskiriinshuutii godhee jira qoy kijibu amma haadha faate ijoollee warri Dubaayitti nyaata maaroon jala akkamitti beektaa dhaggeeffadhu. Wal nyaachisaa jiru fa'i shamarran maraatu wal nyaachisaa jiru. Maal godhu tokkoffaa ijoolleen Dubaayin ala jirtan sumunii tokko kana booddee Dubaayitti argitanii nyaatamne jettanii ana bira inni 6,000 fi 800 na kennite jedha isiin ammoo 10,000 fi 800 itti kennee jetti mallaqni kiyya 10,000 fi 800 jette. San keessaa ishee kumni 6,800 iyyuu inni amane sunuyyuu harka tokko 70 galchee fi harka tokko 50 galchee harka tokko 17 galche. Birriin 6,800 Dubaayii diraamni Itoophiyaatti yoo deebite 70 50 meeqa jechuudha 70 fi 50 meeqa 13 12 miti. 100 fi 120 jecha. Itti aansee as dabali 5,000 17 eda'u 5,000 meeqadha dhufa 17 eda'u 5,000 17 Abdurrashid jennaan jiru namni guddaa wayii nama sikkoo mandooti qo'e walansi qunnamsiisa ana siin jedhee adda faate qunnamee walumaa kanatti birrii tana hunda jechuudha nyaate san keessaa mubee nama akkana kabajaa hin beekne rabbiin nan garsiifne maal godhaa muyyattiin akkana himimmaan nabbootti ganama galgala dhuftee nabbootte na himimmaan kana gannatti san keessaa maal godha sitti fakkaate risiitiin na ergi yennaan kaleessa giddiidhaan makaraa meeqaan woqqasee risiitiin inni natti ergu risiitii malaal muyyattiin dura natti ergite san deebisee na erga ammoo muyyattiin dura natti ergite san risiitii san deebisee natti erga. Obboleessa kiyya risiitii ati ergi risiitiin bakka jiru hin beeku ani. Ijoollee warri maqaan keessan haadha faate abaloo jedhee maqaa namaa waamu Dubaayin keessan jira. Warri haadha faateetti matamtan haadha faatee akka mubaarak garaa laafti yookiin immoo waan akkana qalbii haadha faate jechuun iyyuu haadha faate yoo si jedhamtee fi haadha shamarraniiti. Kanaaf wallaahi maqaaf hin balleessina. Wallaahi kafaluun keessan hin hafu. Ani wallaahi ila dhageeffadha. Meebi abbaan barbaadellee na tuffachuu dandeessan abbaan barbaadellee ona jechuu dandeessan. Kafalaa birri. Ani warri aayidiin keessan na bira jiru. Waan kana inuma dhageeffadha Oromoon hundi. Warri aayidiin keessan na bira jiru aayidii keessanii walitti qabee waan isin biyya sanii hojjettanii waliin arabiffaan viidiyoo hojjedha. Allahu akbar. Arabiffaan. Viidiyoo Oromiffaan hojjedhe irratti warri hin dhageenye viidiyoo keessanii wajji qabee arabiffaan viidiyoo isin irra dalaga. Isi boo arabiffaan hojjetee galaan buutee kan arabiffaan hojjetamna. Wallaa arabiffaan viidiyoo irratti hojjedha. Waan isaan dalaganiif suuraa keessanii fi aayidii keessanii waliin arabiffaan viidiyoo isin irra dalaga. Arabiffi kiyyaa miti. Inshaallah. الحكومة الدبي جلال الحكومة الدبي هذا الرسالة من حكومة الدبي جلال هذا الرسالة أنا عايزة أتوصل لحكومة الدبي أنك ندبو ويا على بعض مين أمسو إن نام الديما أنك ندبو إرجع أبا برباد ذي أبا برباد إن شاء الله ما ننتهي نياتي متي إرجع نياتي كاتي رفعي إما تمنا مكومة تبرتي maaliif garuu ni sitteessanuu daqiiqaa keessa jabaattanii kanas faaraa maataatu hattuu faaraan ta'eera erga himatamtanii jabaadhaa araadaa taati tak godhaa bakka araadaa ta'a jetta maan na godhe seeta tokkotu hadha saadam ka jedhan tokko jechuudha ka isaan gadiin taa'e tokko faate Dubaay gowwaa faate Dubaay san na se'a maan na godhe si fakkaate kaama mucattiin haadha firaallee waan namichi sun abdii sa'aa gabirrii wayii Ameerikaa irratti ergee yennaan nyaateera jedhan saadamiin jedhan kun. Ameerikaa irratti ergee abdii isaa agaa haadha firaallee birrii wayii nyaatee ka'ee giddiin ammallee mucattii takkaallee birrii dirhama Dubaay 3,000 nyaate. Ammallee takkaallee deebi'eetiin lakkoofsa wati qaate lakkoofsa 30 qaba namichi kun beeki lakkoofsa 30 qaba. Ammallee deebi'ee tabiraa wayiillee birrii 5,000 nyaate. Amma takkaallee mucattii ganda kiyyaa takka birrii 5,000 dirhama 5,000 3,000 Suudii irratti ergisiiftee 2,000 achuma Dubaay itti kennite meeqa nyaate
walumaa galatti dubartii shan nyaate namni tokkichi. Amma si keessaan itti dhagee obboleessa kiyyatti dawwal. Otoo suuraa isaa asirratti ol hin baasin itti dawwal nagee laa kaasuuti. Kazaa obboleessa kiyyan jedheenan dhimma biraattis hin barbaadu. Namas himata mallaqa ijoollee galchii jedheen. Mallaqa ijoollee galchi namas himataadheen. Maal na godhaa sagalee isaa akka ani sheerin goonetti argitee qollofee jechuudha. Gubbaa kana bichaa irratti akka gadha'ee dhageeffachuu danda'utti sagalee isaa namoonni dhaggeeffatu faana ta'u qabdu gaara baatee koo waraabama jedhati waraabama. Sagalee isaa maal godha seeta gubbaa kana irratti hidhee akka gadi buusuu hin danda'u argitee gadi buusuu hin danda'u daaloo hin godhu sagalee isaa gubbaa kana irratti dhageeffadhaa hangattuu kee dhageeffannaan inni dileetii godhe hangattuu kee dhageeffannaan inni dileetii godhe. Ani hoo isan ta'e ani jechuun bar nama kutaa kudha lama barsiiftuu kolleejjiiti gisee jedhu Oromoon asirraa nan amantu. Kootu jedheetuma akkanatti irraa waraabee sagalee isaa dhageeffadhu. Akkasi leencitti godha. Kana fuutee argiteetti kun rakkoo takka hin qabu siin jira kun immoo miidhuu miti ishii gifti. Kanammoo jechuun kalee galgalallee argee ture intaloota wajjin haasoftaa intaloo sammoo jechuun akkatti callisiisan abbeekaa waan ta'eef rakkoo takka hin qabuuti deemu. Kasanii moo ati immoo si jimmarra maaliif na barbaadda maaliif si dhukaasaa jimmarra maal kiyya na dhukaasaa tasii. Jarrabsee. Lagi dapat. Ati waa'ee nama tokko haasawuuf tokkoon duratti namni siin jedhee waan tokko haasoftaa siin jettee kaatee jechuudha. Jazba. Warra basaan nageessisu banna bara. Wanti taatee si wajjin haasa'aa si jabal. Hoolaan akkanuma bakkuma deemtee bakka namni oofee deemti waan taate. Haadha si arrabsaadha baatee mucaanaa wajjin barsiin kennine kana booddee. Sheekolii waan madhuu gastii irratti. Nama fakkeenyaaf rabbi jedhaati argitanii namni waraqaan isaa aayidiin isaa kun ala jiru. Namni aayidiin isaa kun ala jiru namni waraqaata jireenya isaa Dubaayin keessatti ala jiru aayidiin isaa jazbaadheen arrabsa jazbaan mee annatu jazba moo isatu jazba. Yaa haadha baatee haadha si arrabsaa. Haati baatee sagalee isaa gubbaarra dhageeffatti. Gara deebisuun qabdu akki daawwatu godhuun hin jiru gara deebisuun qabu sagalee isaa gara geessu hin qabu sagalee isaa gara itti buusuun qabu. An jazbaadha jechuudha waan hoolaadha. Mee afaan hoola moo asitti isatu hoola. Jazbummaa dhagai jazbaa siin jedhee miti bucuu siin jedhee haadha faate ana haadha koo jettamu kunumaa ijoolleen hin beekane ijoollee gurbaasa birrii yeroo birrii kuma afur ergaa deebisiisedha. Eessa? Amma ustaaza bira yaayuu birrichi ustaaza Amadii biran kaa'ee amma iqaamaan siisirraa jedhe warabbal kaabaa haadha siin dhiisu haadha baate haadha nama seetee boo. Ansi jamira haadhati arrabsu baate maalitti godha kun xannachi maalitti godha kun gimmaashi ni dhiir gimmaasha namaati maalitti godhan haadha kiyya arrabsee dhiisee maalitti godha ansi jamir innaatin libda innaatin haadha akkasii haadha tan teenaa tokkas godhee Oromoo biratti baratamaadha si jamir. Gatii kana ta'eef haadha tiyya arrabsee dhiisee haati tiyya yoom nadhoo akkana pireedaamii akkanaatiin tilmaamamti haati tiyya si jamira haati tiyya isa caala dalagattee jiraatti malee paantii beeraa keessaa mallaqaan hin jiraattu mallaqa paantii beeraa keessaa rifaayii fuudhee hin jiraattu haati tiyya. Haati tiyya si jamira isa caala qucee wal qabattee jiraatti. Ani osoo Dubaayin keessa jiraadheeti silaa Dubaayin keessa jiraadhe. Wallahi billahi lal baasan baasa hin jirre baasee jechuudha Oromoo Dubaay jirtu keessatti baasa jechuudha baasa hin jirre mataa keessan irra baaseetiin waliin biyya galla yoo du'ellee du'e. Rabbi Dubaay nan jiraachisu fa'a achi hin jiru. Haala baatee bakka amma dhiisi namaanis walloliniiti alaasii Dubaayin dhabuun keenya nafi. No anamma dhiisee barbaayisa way jedhee na filaadha shamarran kennaa nammallee taanaan hin jedheera. Ama wallahi namatu mannaan jedhe seetanatti Dubaay irra na bilbilee tokkoffaa jedhan beerri Dubaay kaartooniidha naan jedhe nama wayiiti nama guddaadha beeki. Beerri Dubaay kaartooniidha jedhe. Imoo sadii qabdi jedhe. Wasaappii 5 qabdi jedhe. Tiktookii 5 qabdi. Wallahi rabbi kakadhee muu beeki. Tiktookii 5 qabdi jedhe. Imoo 5 qabdi. Tiktookii 5 qabdi. Lakkoofsi wasaappii kabiraati jedhe. Telegiraamiin kabiraati jedhe. Imoon kabiraati jedhe. Hundi silkii beera Dubaay ka wasaappii banteen imoon banne ka imoo bantee wasaappiin banne lakkoofsa garaagaraatiin siree gonnoo qabdi jedhe.
As keessa garuu waa takka hin jiran jedhe kaartooniidha. Dhiirarraa dhaabadhaa dhiirarraa hafaa hoo jette inumas hin dhageettu jedhe. Kana achirraa hafe beerri Dubaay walakkaan kaartooniidha. Namni kumni tokko jiraate 1,000 keessa namni 700 yookaan ammoo 800 kaartoon beerri 800 kaartooniidha. Itti aansee ammoo jedhe.